wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf Afrikaanonni waliin dhaabbachuu akka qaban pirezidaanti Saahilawarqi Zawudeen himaniiru. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 37ffaa taa'amaa jiruun cinaatti waltajjiin dhimma wabii nyaataa mirkaneessuu irratti xiyyeeffate mata duree birmadummaa wabii nyaataa Afrikaa mirkaneessuu jedhuun yaadannoo injifannoo Aduwaatti gaggeeffameera. Waltajjicha irratti haasawa kan taasisan pirezidaantiin Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itiyoophiyaa Saahilawarqi Zawudee Afrikaan biyyoo fi qilleensa gaarii qabaattus sababa hirkattummaa roobaaf wabii nyaataa Afrikaa mirkaneessuun dadhabamuu himan. With its diverse climate, fertile land and young population. Afrikaan qilleensa gosa garaagaraa qabdi, biyyee misoomes qabdi, ardii dargaggootatis. Kanaafuu humna oomishaa fi oomishtummaa dabaluu gahaa qabdi. Haa ta'u malee qonni Afrikaa 90% rooba irratti kan bu'uureffatedha. Kunis ardittiin jijjiirama qilleensaa irratti akka hirkattu waan taasiseef haala nama gaddisiisuun misoomni qonnaa Afrikaa guddachuu hin dandeenye. Qonni Afrikaa akka hin ammayyoomneef sababoonni hedduun jiraachuu kan himan pirezidaanti Saahilawarqi Zawudeen rakkoon qindoominaan hojjechuu dhabuu isa hangafaatii jedhan. The lack of coordinated policies and investments. Sirni hojiirra oolmaa tarsiimawaa qindaa'aa fi investimentiin jiraachuu dhabuun furmaata waaraa akka hin finne nu taasiseera jedhee namana. Kilaasteraan misoomsuu dhabuu, qonnaan bulaan hubannaa gahaa dhabuu, rakkoon bu'uura misoomaa jiraachuu fi walitti hidhamiinsa gabaa uumuu dhabuun ni mul'ata. Wabii midhaan nyaataa Afrikaa mirkaneessuudhaaf yeroo sirriin yeroo kana jedheen yaada. Mootummoonni akkasumas dhaabbileen daldalaa addunyaawaa waliin dhaabbachuu qabna. Afrikaanonni yoo wal bira dhaabanne seenaawwan gurguddoo galmeessuu ni dandeenya kan jedhan pirezidaanti Saahilawarqi miira Adawaa qabannee jijjiiramaaf waliin hojjechuun murteessaadha jedhan. We Africans work together by pooling resources. Nuti Afrikaanonni yoo wal bira dhaabbanne qabeenya qabnu walitti qindeessinee yoo imalle abjuuf kaayyoo keenya walii qooduudhaan sirna qonnaa jijjiirama qilleensaatiin hin daangoofne waliin yoo diriirsine wabii midhaan nyaataa keenya yeroo gabaabaatti ni dhugoomsina. Nuti Afrikaanonni yoo hojjenne milkeessuu akka dandeenyu Adawaan agarsiiftuu guddaadha. Itoophiyaan wabii nyaataan of danda'uu fi qilleensa mijataa oomishtummaa dabaluu uumuuf waggoota 5 darban hojiiwwan eegalte fakkeenyummaa kan qabu ta'uu eeranii hojii ashaaraa magariisaatiin Itoophiyaan hanga ammaatti biqiltuu biiliyoona 32.5 dhaabuu fi bara 2026tti biqiltuu biiliyoona 50 dhaabuuf karoorfattee hojjechaa akka jirtu pirezidaanti Saahilawarqi Zawudee dubbataniiru. Ethiopia has implemented a number of climate smart solutions over the past few years. Itoophiyaan waggoota muraasan darbanitti rakkoo jijjiirama qilleensaa qolachuudhaa fi tarkaanfiiwwan hedduu hojiirra oolchitee jirti. Muuxannoo ta'uu kan danda'u tokko hojii ashaaraa magariisaati. Hojii ashaaraa magariisaa marsaa lamaan dhaabameen Itoophiyaan haga ammaatti biqiltuu biiliyoona 32.5 dhaabuu dandeesseerti. Bara 2026tti biqiltuu biiliyoona 50 dhaabuudhaa fi karoorfamee hojjechaa jirra. Hojiin ashaaraa magariisaa qilleensa mijataa uumuudhaan oomishtummaa guddisuuf nyaataan of danda'uu keessatti illee gahee olaanaa waan qabuuf biyyoota ollaafis biqiltuu qopheessuudhaan kennaa jirra. Muuxannoo gama qonnaan jiruu fi hojii wabii nyaataa mirkaneessuuf sadarkaa Afrikaatti hojjetamaa jiru irratti hayyootaan yaadni ka'umsaa mariif dhiyaachuun irratti mari'atameera.